بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كي شمرن أرمودا أكم جرتم فيا كيسني جروف جريني كيسن عافيان الحمد لله رب العالمين النجاجر بقى جراتن بقى جرتني تربي سوجين حاجراتو يا دا مراد كيسني سني حاجوت أمري جبات وندسي سني حالافسو إن شاء الله هرا فيديو نانيك أبدأ في زنجبيل نمنهم بين سنجرو إني كن زنجبيلا زنجبيل فايدة نسامالي يو جنين ما تكو خنغا فنتاتي زنجبيل تكو ميسيتو رجنا لما تاينموني تكو يو قفان قبه إنياتني كنمان بين جتشولا كنما قفامتي زنجبيل فايدة هدو قبا akkuma video kana dura baranne irratti waa'ee rifeensa zanjabiil rifeensa dheeressu foroforii balleessu akkasumas immoo rifeensa buqqa'u akka buqqaane dhorkuudhaa fi kan ciccitu ciccira hambisee humna strong gochuu rifeensa keenya humna kennuu jechuudha hedduu barbaachisaadha bakteeriyaa hedduu buqqee mataa keenyatii fi rifeensa keenyarraa ittisa jechuudha kanaaf zanjabiila yeroo baay'ee akka biyya keenyaatti wanti baratamaa inni nyaata keessatti dabalanii urgooftuudhaaf akkasumas immoo nyaata mi'eessuuf mi'eessitu godhanii fayyadamu qofa jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyya rifeensa keenyas hedduu akka inni nuuf tolchu akkasumas buqqee mataa keenyarraa fangasii foroforii akka inni balleessu akka beeytaniin barbaada jechuudha baay'inaan zanjabiilli biyyoota keenya keessatti illee inuma argama garuu haqaalii ta'u malee fakkeenyaaf amma kun zanjabiilli kun tokkichi nama tokkoof rifeensa isaa tokko nama tokko hin gaha jechuudha gahaadha nama tokkoof akkamitti kophaa isaa fakkeenyaaf waajaha wajjin barattanii turtanii kana dura dabarsee jira viidiyoo jechuudha waajaha malee isa qofa kana tokko amma fakkeenyaaf irraa laaxee gubbaa isaa kanarraa quncisuudhaan bishaan burcuqqoo shaayii xiqqoo yookaan immoo siinii bunaa tokko itti dabalee daakee kana booda rifeensa kiyya yoo dibadhee sa'a 4 irra tursiise akkuma salphaatti rifeensa kiyya dheeressuu forforiillee narraa balleessuu danda'a jechuudha torbetti yoo danda'ame guyyaa 3 yoo fayyadamne jechuudha inni qofnis faayidaa qaba wantoota biroollee itti daballee fayyadamuu dandeenya jechuudha obboleeyyan kee namni rabbiin isin laaffisee qabdan itti fayyadama kana qofa miti har'a waan haarawaa isin fidee dhufe zanjabiilli bu'aan inni qabu jechuudha fakkeenyaaf namoonni tokko yoo haasawan haasoyni qooqa isaanii keessaa yeroo bahu hin kurrisa jechuun maali wanta waatu jala dhufa sagalee isaa keessatti qulqullina dhabuu jechuudha haala xayyib sagalee isaa keessa dhiifama nawaama waan ta'eef sagalee isaa keessa jala waatu dhufa sagalee wayiititu jira ka karri godhu sagalee san balleessu yookaan immoo sagalee san akka humna dhabuu fi akka rakkoo qabu mul'isu wayiiti jira jechuudha na kanarraa qulqulleeffattanii sagaleen keessan qulqulluu mi'aawaa fi bareeda akka ta'u yoo barbaadan zanjabiila danfistanii dhuguu qabdan jechuudha keessattuu galgala yeroo raftan nyaata booda zanjabiila danfistanii dhuydanii yoo raftan hedduu bareedaadha jechuudha kanaafuu zanjabiila fayyadama kana qofaa fi miti shamarran zanjabiila baay'istee yoo dhuyde saayiziin qaama isaanii hedduu bareeda jechuudha qaamni isaanii kun furdatee kun qallatee kun akkas ta'ee qaamni isaanii akka tokkoon fokkatu jechuu keessattuu garaa burcii warra qaban irraa balleessa akkasumas immoo warroota sarbaa barbaadan hedduun ni jiranii gara duubaan taa'umsallee hedduu namni fedhu ni jira namni zanjabiila dhugu isa kana argachuu danda'a karaa salphaadhaan jechuun teessuma hin dabala sarbaa hin dabala mudhiin isaanii yookaan garaan isaanii xiqqaachaa deemaa jechuudha kanaaf saayizii shamarraniif hedduu bareechisa waan taateef shamarran Oromoo itti bareeduu qabdaniin isiniin ja'a kanaafuu zanjabiila yeroo baay'ee galgala yeroo raftan dhuga akkasuma immoo eega nyaata nyaatanii laaqana fakkeenyaaf nyaata booda zanjabiila danfistanii dhuynan shaayii wajjiinis barbaaddanii kophaa barbaaddanii aannan wajjiin barbaaddanii dhuguun hedduu filatamaadha zanjabiilli qaama keenyas ni bareechisa fakkeenyaaf qaama gogaa qaama keenya fuula keenya harka keenya qaama keenya gara alaatiin hedduu nu bareechisa jechuudha akkuma rifeensa dibannee rifeensa nu dheeressu yoo dhuynes rifeensi keenya nu dabala jechuudha nyaata gahaadha soorata akkaan agartee mineraala of keessaa qabu waan taateef itti fayyadaman naamsa kiyya inshallah namni kun itti fayyadame hundi isaa bu'aa guddaa irraa argatee akka itti gammadee jedhu abdii guddaa qaba isin jaaladha isin kabaja Oromootiyya naaf jiraadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu fi amaanillah